Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baay'ee kan nama gaddisiisu, onnee nama cabsuu fi dhugaadhaan nama dhukkubsu. Obboleessi keenya artist Taajuu Shurrubbeedha. Haadha manaasaa Hilwaa kan jedhamtu guyyaa har'aa ajjeesuudhaan harka kennachuun isaa dhagahamee jira. Yaa jara keenya, hedduu onnee nama cabsaa, onnee nama madeessa. Jaalala guddaa, jaalala bareedaa waliif qabaachuu turuu isaanii fuula miidiyaa hawaasaas ta'ee isaanirraa namoota dhageenya tokkorraa baay'ee argaa jirra. Garuu wanti ta'ame wanta duyda namatti galuudha. Ammatti Taajuu Shurrubbee obboleettii keenya lubbuu isaa ajjeesuu amaneera. Sababni inni amaneef ofii isaatii harka kennachuu isaatii fi akkasumas ammootu mootummaan biyyattii inni ajjeesuu ifatti ifoomsee jira. Ammatti jarana waa tokkoo fi waa tokko qofa kan nu gochuu danda'uu qabnu. Yeroo ammaa kanatti wanti kun erga dhugaa ta'e tarkaanfiin inni fudhate sun sababni maali kan jedhu namni beekus wanti ifa ta'es hin jiru. Kanaaf murteedhaaf jarjaruun nun barbaachisu. Gaddi kun gadda cimaa ta'uusaa barree jira. Miti obboleettii keenya kan duuteef isaaf kun waan baay'ee gadda guddaadha jechuudha. Biyya faranjiitti miti biyya keenya keessatti har'a nama nagaa tokko ajjeeftee akka bakka taatu hundi keenyaan beeknu. Kanaaf namoonni hordoftoota murteedhaaf jarjaruun nun barbaachisu. Obboleettii keenyaaf rahmata kadhachaa maaltu akka ta'ame bifa tasgabbii ta'een hordofuun barbaachisaadha. Obboleettii keenya hedduu onnee nu cabsitee dhiheenyatti wal fuudhanii dhiheenyatti biyya irraa deemte fi sababni isaan jidduutti uumame rakkoon xiqqoon akka jirtu dubbatamaa jira. Rakkoon sun garuu hanga qulqullaa'utti waan nutti fakkaate fi miira qofaan deemne waan hunda balleessuu hin qabnu. Obboleewwan keenya rabbiin hundayyuu haa laaffisu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmata guddaa galadhaa fi isiniin jedha ulfaadhaa galatooma.